kaasa qaamasii kana kaasa sigalee Oromoo yoo oowwisuu feete biyyuma alaa sanattu yoo walgahii sirrii yaamuu feete amaaruma tokkoon suuta ijaan takkasteen arrabsi jettaan amaara tokkoon gana hayyuu keenya arrabsaa goota keenya arrabsaa namni hundi walgahii mana guutu sigalee amaara jechuun business ATM dalaal keessumaa yaafattaani maqaa isaaniiti sigalee bar miskiina jarri buleeyyan keenya wanni itti wal dhabnuus wanni irra wal dhabnees hin jirtu be akkuma nuti rakkachuu jirtu akkuma nuti godeedamaa jirtu akkuma nuti buqqaa jira isaanuma keessaa maraataa tokko wanta godhan sigalee maraatuma tokko ka TikTok isaatii jecha afaan banu hayyuu kunoo waan nuun jangartaa jedhanii uummata guutuu bakka buusanii jechuudha maaliif itti fayyadamuu deemanii jechuudha so intala fideeti inni hiriira kanaaf Oromoo oowwifachuu deema janaajjanuu deema intala fideeti ichirra wanta godhee amma hijiba godhaa jahan maal godhuu deema yoomma qabsoon amaaraa ta dhugaa du'aatiin dhugaa gudeeddiin dhugaa sunundi miidiyaa irra dhufte haay akkuma burtukaan san dubbiin akka hijiban taane ji'ee gartee sammuun namaa ganaa akka burtukaan yaadattu filmii ajaa'iba ballubuuf shaarukaan jennaan sigalee filmii ajaa'ibaa dalagee jechuudha akka isatti gaa sigalee hayyoota keenya sheekka abbutarraa eegalee galannee haa ga'u diraamaa isaa dirree baafnee jechuudha alhamdulillah rabbil alamin so diraamaa sana eega dalage booda mootummaa keessan bira dhaabbadha yoo isin lafaan akkaatan kun olaal ummanni Oromoo gartaa ummanni Oromoo na duuba jira jechuu fi waan kana godhee jechuudha sigalee itti aansuudhaan mootummaan tun mootummaa Oromooti Oromoo maqaa balleessu yoo na wajji dhaabbattan qaanoytan yoo na wajji dhaabbachuu baattan qaanoytan yoo na wajji dhaabbachuu baattan salphattan jechuu fi sigalee akka waan Oromoon gartee isa duuba jiru akka waan Oromoon sirna kanarraa fayyadamaa ta'e akka waan Oromoon sirna kana fudhatee jiru sigalee faarsee bulaa fi wanta garaa gurguddatana fuula dura fidaniiti miskiina kana uleen duubaa cafaqaa gaajjenni sirnaa kullaal kun farshoo quufee kun jimaan hangam mallaa akkana godheeti duubala abuu kun faarsee yaan sigalee barabbichuma kanaahu nama dheera moo gabaabaa takkaa inni TV irratti hungarree bara gaajjenni sirnaa kan jedhan kun TV irratti hungarree bara namuma kanaahu nama inni ta'e osoo kanuma bira dhaabbatu jiru kanaahu ta'ee qubaa'uun qabu abiyyuma sanuu fiddee osoo bira dhaabdee deemtee hiriyaan baasoo abiyyiin faarsitu jeetuma tumaa jechuudha maaliif mataan gadhiisee jira waan ta'e so mootummaan tun mootummaa Oromooti mootummaan tun gartee yoo isin na tuytan Eertiraa hundaaf dhaamsa dabarsu jira mootummaa Oromooti yoo isin na tuytan hunoo na duuba jiranii maarree na duuba jiranii wallaahi billaahi Oromoo dhiisi abiyyi amma sirri na dhageef Oromoo dhiisi jaartiin teetu si duuban jirtu jaartiin tee haati mana keetiitu si duuban jirtu ummata dilabee uleen bahisan dhiisi haati mana keetii si duuban jirtu maaliif jette jaa namni bar nama duuba jiraachuuf kaayyoo irratti lubbuu kenne ta'u nuti bar gaafa as keessatti dhaabbadhee lubbuuti ishee kennan wanni kun waan dhaabbata qabaati mee deeggarree haalaallu kafagoo jiru sanirra kanuma afaan kee dubbatu kanuma gartee afaan keetii walii dubbatu kana wayya jenneeti duuba dhaabbannee deeggarree bar sirritti akka dhiiratti deeggare ammaas akka dhiiratti mormuu jira sigalee waan takka dhayxeetti seentee arkitee mormuutu wayya malee aluma dhaabbatteetuma dhagaatti haruun bu'aan qabu jechuudha sigalee bu'aan qabu akka dhiiratti deeggarreeti akka dhiira mormuu jira ammaas namni tokko sirna lubbuu ta'e tana lubbuu deebiin qabne tana sirnaa fi kennita malee namaan kennitu hoogganaan sun si amansiisuu qaba si amansiisuuf amanamaa ta'uu qaba jechuudha hoogganaa amanamaa mee eenyuu abiyyi amana ilmoon gudeeda isaatii baate isanii amanti warri isaa wajji tattaa'u kun kaadireen kun jalarraa hanga gubbatti namicha kana tokko amanu hin jiru tokko maaliif lammaa magarsaa laali nama lubbuu tana dabarsee osoon aangoo tana namicha kanatti kennin jedhanii jaawar hundi hayyoonni Oromoo guutuun asiisatti iyyanii obboleessa kiyyaa
carraan kun nu dabru lammannaa abiyyinaa ya qabrii bichaa na'u jeemee namichi taa'e qabriitu danu baasa jee nama isa amanee aangotti akkasitti dabarsisan inni hallayyat dabarsee har'a lammaan Awurooppaa keessa taa'e sigale asii fi ichi mana dulloota dur Awurooppaa ijaaran kana keessa taa'aa jechuudha. Jaawar Mahammad nama kompiitara tokkoon sigale kompiitara tokkoon wanna bajaajii miila sadii dhaabe sigale qilintoo keessa dhaabe jechuudha geesse aangoo harka kaa'e namuma inni ganeensi lakkaa'u jira Taayyee Dandayaa ni beeyta waan inni badhaadhinaa ta'e Taayyee Dandayaa ni beeyta waan inni badhaadhinaa ta'e if kennee seenaa isaa gurguree abadan dura dhaabbachurra wajji dhaabbanna jee joollee gartee qubee barreessuun beeyne ta digirii bitattee haadiree caffee Oromiyaa keessatti akka inni itti taphachiise hayyuu guddoo hangas ga'u san ijatee isaniin gartanii Hangaasaa Ahmad Ibrahim kaisaa jecha barraa bahar hunda harka naqaa ture Sheekh Abbutaa kaisaa jecha gartee Minisootaa tanaa fi ardii samiin tun hunditti garagalte Gadduu Andalgaachoo kaisaa jecha Amaarri guutuun isa nyaachuutti deemu mee eenyuun si lakkaa eenyu dhiisaga Musa bee namicha Soomaleelaandi kaisaa jecha Soomaleen filachuu dhiifte mee nammoo namichi kun hin ganin laaligaa namuma inni ganu jiruun si lakkaa'u jira bara beek warra isin mul'atu warra isin beeytanii isin lakka kada khatanaa rabbitti harka ol qabu jiru bar miliyeena bar ati moo bahar zulumaat rabbi si hadar bukhaju jiru bar manni alakka haduma isin beeytanii isin lakkaa'u jira sigale dabarsi irraamayii Geetaachoo Raddaa kam godhe khadiyootana Geetaachoo Raddaa ka isaa waan gargaara jee dhaqee Tigree wajjin biyyee dhuguu turan hunda sigale biyyee dhuguu turan hunda garagalee lakkii mootummaa kanaa wajjin dalagu qabna je abbaa duulaa galatoo yoo nama jabana yaade abbaa duulaa hoo kaisaan guddisee asiin gee mana isaa hunda sakhattaasise amma abbaa duulaa hoggiitii firratti isaa wajji footoo ka'u kana wajji jiran isin fakkaatti kaisan beeytan sigale hoggii duuba deewlaan rabbi morma kana sirraa hadabarsu yaa shayxaana Sheekh Abbutaa baanu jechaa jala deemu hoggii jala deemu maaliif bizinesa qabaa jireenya qabaa maal qabaa amma ka Sheekh Abbutaa kana cabbii Ameerikaa tana keessaas baqatee haaraa jiraachuu danda'u waan ta'eef abaaraa jala deemu dabarsi hayyootumaan si lakkaa'u leencooloo ta'a mee diyaaspooruma biyya alaatii galee kan amma tokko kaasii footoo ha'u kun jala sanii gubachaa jira bar nakkooflanii akka kiyyatti ifinii mugaa baraan salphanne qaanoyne ariyamne jeetiin gabbee isinitti ifimeemi namni makka kiyya kanatti gartee ifimuun aboo galatooma issuu baafne bar amma shayxaanni Itoophiyaa keessatti eenyu issuudha bar ergamtuu Isaayyaas ergamtuu Ijiptii amma maraataa keenya tokko asirraa waan inni lakkaa'u laalame ergamtuu Ijiptii ergamtuu Isaayyaas kun deengadda paarlamarra taa'eeti beeki namichi kun sigale galata ummanni Eertiraa nuu ta'e sigale Itoophiyaan jiruu siituuf irraan kafaltuu jechuu ture beeka sani osoon ooleen bulin har'a diinota hoggii lakkaawan ergamtuu Isaayyaas ergamtuu Ijiptii ergamtuu maaliiti gaasa wanni maraatuun takka tallaqooyti asirraa numa lakkaawa maraataan keenya tokko sigale ergamtuu Lammaa Magarsaa jan bar ergamtuu Jaawar Mahammad jan bar Jaawar Mahammadii fi Lammaa Magarsaa kun sigale bar Itoophiyaan baanantuun Jaawar kan akkanatti harkasaa turte akkana gadhiisee dhashag godhuu danda'a sigale akkana gadhiisee amma diinni tokkoffaan isaanii eenyu faarsee bultoota kana sigale Jaawar Mahammad
lammuma magarsaa kana micha kana utii birra fide namni kun oromoo jeensan isuma tahee jechuudha mee namni kharaasii baneesii fide mee namni gartee bara mooso marroofaa osoo balaaleffatanii dhuga marroon jalqabumaahu sigale jalqabumaahu dura dhaabbate namichi kun hin ta'u jee bar warra wajji dhaabbatee sigale mana sagaraa keessan udhaabee sanii naasoo jira beekan nuti warra if kenne ala kana waan nabee hundi keessan ni beeytan sigale wallala siyaasan beeyne dooma warri doomaan akkasi ciisan urorkasunu arra abiyyi jala jira be sigale doomota kana waan nabee ni beeytan sigale biyyaala kanatti so warra isa akkasi gatii khafale hundinuu arra ceerbi keessa mootummaa galatan qabne mootummaa takka wanni deeggartuuf aakhiraan deeggartu aakhiraaf wanni ati ol kaatu salaataa fi soomana keeti yoo muslima taate yoo kristaana taate cherchii dhaytee waaqayyoo kadhachuudha sigale wanni ati hayyattu sanii jechuudha mootummaa takka wanni deeggartuuf addunyaa tanatti ittiin hafuura fudhachuu ummanni keetis ittiin nagaa harkachuudha sigale mee namuma abiyyi deeggaru kana nagaa harkate hanga guyyaa arrannaa kenne ummata keessanni ajooyta isa biratti ni ajooyta inni diinni isaa guddaan nama isa deeggaru andugaan isinii sigale mootummaa sirnan beene nama sir ilmoo barandaa jechuun akkasi namni kun nyaataa jecha na deeggara jaabar inni bar waan ati nyaata dhabdee isa deeggartutti fakkaata bar sigale waan ati nyaata dhabdee waan uffattu dhabdee isa kaayyoof deeggartutti hin fakkaatu sigale so hoogganaa namni isa deeggaru bira kabajaan qabne kan eenyuutu mee lubbuu isaa kenna wanni akkatti haasee mee eenyuu lubbuu isaa kenna lubbuufiin jaartiin isaa amala isaa waan beeytuuf isaa wajjin jirtu wanni hin juutan amala isaa beeyti nama inni gane kana hunda garti maallaqa nyaachuu jirti ustee teessi malee lammaan bakka isarraa fide beeyti jaawarosoon biyya san diiguu danda'u akkatti fide beeyti taayyeen akkatti ta'ee beeyti taayyeen bara Ameerikaa hundatti ibsa baasee bara akka waan niikuleera harkaa qabutti ifi eeggadhaa jee namni yeroo duraatiif Itoophiyaa dhaabbatee Ameerikaa warningii kenne taayyee danda'a ta'uu beeytaati sigale taayyee danda'a ta'uu beeyta hangas takka gartee lubbuusaa if kennee jechuudha saniifu nama kana nama dhaabbiin qabne nama haayyoon qabne nama ajjannoon qabne nama waan arra jee burungoon namni lubbuusaa kennuuf hin jiru sigale namni lubbuu isaa sii kennu hin jiru kun dhaamsa sheekka abbutaati mata qabadhu sigale dabarsi dibbeen ammatuma maa jirtu eeltiraa wajji walloluu deema way qayyi bahar waan inni isiniin jee takka yaadadha gaafa Soomalilaandii wajji walloluu gaafa Soomalilaandiin waytun hujuma rabbiitii rabbumaan naa kenne malee mee maalii waaje agaa jechuu ture san wallaahi billaahi ni kijibaan jechuu ture ana qofaaji hayyoonni biyya alaa kun hundi tun taate gaa zeelatti harka dhiqachuu yaa nagaa way maarree taate abiyyi kanan beekan yoo inni viidiyoo tiyyatan ol kaayyadha muradha yoo inni asab deebise tuunaanji adeero bar lolli beera burraaqaa janka dhiiraa qoma cabsa kanati hafuurri kasirraa buu jiru jaartiin teeta teessee silaaltu maa ol fuutee lafa gadi hin dhiifne siin jetti bar ati qiyaamaa keessa jirta namaa wajjii eegawal seenti sigale abiyyi yeroo hunda ajanduma ummataa uumuu jireenyi isaa kana mootummaan bakka sadii qoodama amma dura longi taayimiin isinumaa yaadachiisa yaa waa irraanfachu mootummaan miila sadii qaba sadeen economical power diinagdee
military power waraana humna waraana sigale political power siyasa abiyyi siyasaan isaa jalaa uratte jalaa tortolte diinagdeen kan daabboon takkittiin qarshii meeqaati kan doolaarri tokkichaan qarshii 27 irraa ka'ee arra qarshii 160 jiru diinagdeen kutee takkittiin inni itti rarra'ee taa'u jiru military power humna military kana qofa abiyyi ganaa marii bira kutee tokkichatti dhufe tokkicha ijaan arke mataa dafa caasaatuma hanga biyya bulchaa jeetiin amma duroo dubbadhee ture sigale hayyoonni illee tanuma mirkaneessaa jirani duriin dubbadhee wanga wariin na hordoftanii yaadattan sigale hinjiru inni ganaa gartee siyaasaadhaan hagi amma dura inni aangorra tureefu dadhabina mooraan qabsaa'otaa morooman mormitootaa qabduu fi aangorra ture wanni nuti warra qabsaa'ota kanaa fi warra mooraa qabsootana wal tayaa wal dhagayaa wal jalayaa tokkummaan humna yoon tokkoomne humaa fiduu hin dandeessan jennee wanni dirreetti isinitti himnuuf sirna tokko buqqisuuf waan sirna sanirra wayyaa harkaa qabaachuu qabda ummata keetitti abdii horuu qabda ollaa keetitti abdii horuu qabda addunyatti abdii horuu qabda biyya bulchuu jechuun safaataa miti abiyyi wallolteef namni biyya fuudhee si harka kaahu hinjiru isarra wayyaa taate at least yorrallee dheerachuu baatte hanganuma takka xiqqorra ol jettee harkamuu qabda siyaasaan sigale kun booda dhufa wanni hundinuu boodarra dhufa ijaaraminsaan sigale so saniifuu lal jala mureetumaan isinitti hima ijaaramtanii tokko ta'uu baannaan namichi chumata so kuna hundi harkaa kutee jechuudha military takkitti tanarrarra'ee jaalalti dur jirtu dhiichisni dur jiru sabaa sablammiin dur jirtu isa jala oriitu nugusa keenya maarree keenya jettu sun hundi jirtu jechuudha barati nama tokko wajji walloluuf kaatee boskumaan walloluuf qawwee walloluu dhiisi dirooni walloluu dhiisi dishqaa walloluu dhiisi boskumaan walloluudhaaf qaamni kee kan harki kee fayyaa ta'uu qaba miilli kee nagaa ta'uu qaba kan lafattiin dhaabbattu garaan keesi kan dhaabbattuun kun nama nagaa taateeti bar humnaan akkasin nama firraa qabda malee yoo garaan si dhukkube yoo harki si dhukkube akkamiin firraa qabda mee namichi kun osoon keeysoon isaa osoon waboon funyaan finfinnee jala teessu osoo halkanii guyyaa gartee ichi fannoon itti muddu jirtu warri ogaadeen itti hidhachuu jiru sigale warri khibbaatis itti dhawu jiru afaarii bar nin dubbanne malee waraana qabdii bar khalolu jiru makkalaagayaan sigale osoon wanti TPLF ibsa akkasitti baasu jiru mee kamitti eeltiraa dhaqeeti bahar naa deebisa hajettee yaadde mee rabbi sodaadhu mee akkami yaadda rabbii ji'iiti mee atummaan kun if gaafadhu dura hiikaa lolaa kana numa beeyta gale ana arraas numaan dubbadda irrumaan sii deebi'e lolli abiyyi ahmad lolee injifatu wayyaanetti xumura TPLF fi booda nam tokko injifachuun taa'u namni dura amma waraanni abiyyi kun maakatti harka kennata way maali onneen qabu miitirkishoon qabu jedha maraataadha onnee namni ijoollee sanirra qabu hin jiru jabinallee namni ijoollee sanirra qabu hin jiru qaroominallee namni ijoollee sanirra qabu hin jiru ijoolleen waan duutuuf waan hin beekneef harka kennatti jechuudha namni yoo si jaalate si gaafa wayyaanee sallaalibo gaafa TPLF rukunnu san sigale gaafa dhaabbannee TPLF dhukkee goonu san boobar haadha ilmoo fiddee nuu kennitee jira ilmaan 5 mana tokko keessa tasangaa fi ilmoo intalaa fi gurbaa harkiftee fiddee jira bar maaliif jaalala siyaasaa isaa fayyaa qaba jechuudha kanama si jaalachiisu kanama si jibbisiisu siyaasaa teeti siyaasaan tun akka wanni tana dhiquu feeti sigale
amma toggi mana fincaanii seente yeroo hundani udu attami if dhiitami if urgeessitami siyaasaanis akkasitti dhiquufeeti dhiqa barbaachifti yeroo hunda xaara feeti siyaasaan zigale siyaasaa ta'e qubesi raka keenyaan geemisoora akkasitti dheengadda ummanni